Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Dhagaa baabbilee mootummaa naannoo Somaaleetiin qabamaa jira jedhame. Mootummaan naannoo Somaalee tibba darbe labsii caaseffamaa haaraa taasiseen lafa Oromiyaa akka taate Moyyaalee bulchiinsa isaa jalatti labsachuun kan yaadatamu. Naannichi weerara daangaa Oromiyaa irratti taasisuu ammas jabeessee itti fufee jiraachuu gabaasni OMN irraa argame ni ifoomsa. Akka gabaasichaatti yoo ta'e mootummaan naannoo Somaalee fageenya kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree hanga dhagaa baabbilee dhufee uummata isaa qubsiisaa jira. Aangaa'onni aanichaa duraanii yaada madda oduu kanaaf kennaniin bara olaantummaa wayyaanee ture keessa yeroo tokko naannoon Somaalee guyyaa sabootaa fi sablammootaa keessummeessuuf carraa isa ga'u dubbatan. Mootummaan naannoo Somaalee waan ajaa'ibaa hojjetee jedhu aanaa baabbilee bakka hawwata turizimii dhagaa baabbileettiin sabootaa fi sablammoota kutaalee biyyattiitti ayyaanicha kabajuuf gara naannoo Somaalee dhufan simadhaa jedhee mootummaa Oromiyaa gaafachuu yeroo sana aangaa'ota aanichaa akka turan ni himu. Mootummaan Oromiyaas tolee ittiin jedhee bakka sanatti godoowwan simannaa hedduu ijaaraman. Alaabaan naannoo Somaalee dhaabbatee jedhu. Guyyaan ayyaanichaa ga'ee keessummoonni simatamuu dubbatan. Erga guyyaan ayyaanichaa darbee wanti ta'e waan sanaaf faallaa ta'uu aangaa'onni yeroo sana aanicha bulchaa turan dubbatan. Jilli darbee jira bakka sanaa waan dhaabdan buqqaasaa mootummaa naannoo Somaaleetii wayita jedhamu deebiin mootummaa naannoo Somaalee lafti sun kan kootii ka jedhu ta'uu isaa himameera. Oduu keenya itti aanuun godina Arsii aanaa Xiyyootti rooba cimaan booda lagni Yaadaloo dambali'ee maatii 1,000 ol buqqaasee midhaanis mancaase. Oromiyaa godina Arsii aanaa Xiyyootti rooba jidduu kana roobe hordofuun lagni Yaadaloo dambali'ee xinnaatu hagayyoonaa maatii 1,000 ol qeerraa buqqisuu fi qabeenya qonnaa maasaa irratti facaafamee jiru mancaasuu isaa jiraattonnii fi aangaa'onni himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira buusaa gonofaa aanaa Xiyyoo obbo Ahimad Nuuraa BBCf rooba cimaa aanotii ollaa akka aanaa Muuneessaa Digaluu fi Xijjoo keessatti roobe hordofee lolaa mudatee lagni Yaadaloo dambali'ee ganda baadiyyaa tokkoo fi magaalaa Kaataraa irra dambali'uu isaa itti himaniiru. Obbo Ahimad akka BBCtti himanitti lolaan kun ganda qonnaan bulaa Kitaarii jedhamutti midhaan lafa hektaara 125 faca'ee jiru irraan miidhaa geessiseera jedhu. Magaalaa fi baadiyyaa abbootii warraa 322 waliigala maatii 1,000 caalu qeerraa buqqa'uu isaanii himaniiru. Balaa kanaan hangayyoonaa lubbuu namaarra miidhaa dhaqqabee hin jiru jedhan. Warra balaa lolaa kanaan buqqa'eefis gargaarsi haga danda'ame taasifamaa jiraachuu eeruun namoota kana maraaf wantoota barbaachisoo dhiyeessuun humna aanichaa ol ta'uu dubbatan. Aanichatti ammaan dura balaan lolaa mudate akka hin beekne kan mana aangaan aanichaa lolaa tibbana mudate kanaan aanichatti qabeenya birrii miliyoona 79 caalaa baasu manca'eeraa jedhaniiru. Dhaabbanni raagaa haala qilleensaa Itoophiyaa akeekkachiisaa kaleessa kenneen naannolee biyyattii rooba gannaa argatan biratti ammas guyyoota 11 as deemanitti roobi haguuggii rooba hamaan akka mudachuu malu akeekkachiisaniiru. Oduu keenya itti aanuun Gondar lixaatti hidhattoonni waajjiraalee mootummaa mancaasanii qabeenya aangaa'otaa saaman. Gondar lixaa aanaa Qwaaraa magaalaa Gaalaaguu keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin qabeenyi mootummaa fi aangaa'ota mootummaa saamamuun waajjiraaleen 74 barbadaa'uun namoonni dhuunfaa 20 ammoo akka malee miidhamuu isaanii waajjira kominikeeshinii aanichaa wabeeffachuun miidiyaaleen gabaasaniiru. Akka BBC'n gabaasetti waajjirri kominikeeshinii mootummaa aanaa Qwaaraa ibsaa kaleessaa gayya 22 baaseen qaamonni garaa jabeeyyii jechuun waame waajjira mootummaa dameelee 24 keessatti waajjiraalee 74 barbadeessuun konkolaataa 3 gubanii konkolaataa 1 ammoo fudhatanii deemaniiru. Dhaabbileen mootummaa leellaan irratti raawwatame jedhaman kunneen waajjira barnootaa, waajjira nageenyaa, waajjira bulchiinsa aanaa, waajjira mana maree, waajjira daandii fi geejjibaa, waajjira hojii carraa hojii uumuu, waajjira kominikeeshinii mootummaa aanichaa, waajjira haqaa fi mana murtii sadarkaa tokkoffaa Qaaraa irra miidhaan ga'uu isaa himameera. Akkasumallee waajjira dargaggoo fi ispoortii, waajjira fayyaa, waajjira poolisii, waajjira waldaalee, waajjira galiiwwanii fi waajjiraalee mootummaa hedduu magaalicha keessa jiran irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Haleellaa kanaaf warra gara jabeeyyii jedhee waamu kan himate mootummaan haa ta'u malee guyyaan haleellaan kun itti raawwatame addatti waan ibsame hin qabu. Miidhaa namoota dhuunfaa irra ga'e ilaalchisee hidhattoonni kunneen qawwee qabatan meeshaalee mana dhuunfaa hunda barbadeessuun fudhatanii jedhan bulchaan aanichaa obbo Asmaraa Andaargaachoo. Haaluma wal fakkaatuun barreessaan paartii aanichaa obbo Andaargaachoo ibsa mana mareetiif kennaniin qaamoleen kunneen waajjira isaa seenuun laaptooppii dhuunfaa tokko uffataa fi daftara yaadannoo isaa hunda fudhatanii akka deeman dubbate.
Kana malees itti gaafatamaan nageenyaa fi milishaanichaa obbo Biraanuu Xila'uun qaamoleen kun waajjira isaa seenuun rasaasa kilaashii 30 uffataa fi meeshaalee mana keessa jiran kan biroo fudhatanii deemaniiru jedhan. Ibsichitti dabaluudhaan koree odeeffannoo fi qorannoo wabeeffachuun uffataa fi meeshaalee mana poolisii aanichaa hundi barbadaa'anii wanti hafe fudhatamuu isaanii itti dabaluun dubbataniiru. Waajjirri kominikeeshinii ibsa kenneen kaayyoon guddaa warra gara jabeeyyii kanaas ajjeesuu, dararuu, saamuu, dhaabbilee mootummaa barbadeessuu, ambulaansii haadholii gubuu, meeshaalee yaalaa uummataa keenyaa barbadeessuu fi saamuu akka ta'e qabatamaan arginee jirraa jedhaniiru. Hawaasnis kana hubachuun qaamonni hundi gochaa kana balaaleffachuu fi of eeggannoo barbaachisu tolchuun nagaa waaraa waan naannoo Amaaraa isaaniif akka ta'uuf dhaamaniiru. Oduu keenya itti aanuun Masriin dhimma laga Abbayyaa irratti biyyoota ollaa Itoophiyaa hunda waliin mari'atte. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdellaati dhimma itti fayyadama laga Abbayyaa irratti biyyoota ollaa Itoophiyaa jiran waliin bilbilaan mari'atan. Badir Abdellaati ministeerota dhimma alaa Sudaan, Sudaan Kibbaa, Jibuutii, Yugaandaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatti bilbiluun waliin mari'ataniiru. Karaa seera idil addunyaa cabsuun laga Naayil irratti murtee gamtokkee taasifamu kamuu hin fudhannu ka jedhan ministeerichi dhimma laga Abbayyaa irratti marii taasisanii jedhame. Yeroo itti Itoophiyaan hidha guddicha abdii uummata biyyattii ta'e waggoota 14 oliif ijaaraa turte eebbisuudhaan jedha jechaa jirtutti dhaga'ame. Itoophiyaan hidha guddicha bishaan meetira kuubii biliyoona 74 qabatu ijaaruu ishee Sudaanii fi Masriin mormaa turaniiru. Erga ijaarsi isaa eegalee ammoo hidhichi bishaaniin guutuu dura walii galtee dhaabbataa ittiin bullu irra ga'uun walii mallatteessuu qabnaa jedhu. Garuu Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guuttee xumuruun fulbaana fuuldura kanaa keessa akka eebbisiiftu himteetti. Sirna eebbichaa irratti akka hirmaataniif Misriin waamicha gootee turte. Masriin garuu waamichicha hin fudhadhuu jetteetti. Yaaddoo Masriin qaba jettu walii galtee dhaabbata tokko malee hidhicha bishaaniin guutuun hamma bishaanii argadhu na jalaa xiqqeessaa akka jedhu ture. Dabalataan ammoo akka yaaddootti kan kaastu nageenya hidhichaatiin hidhaa kana Itoophiyaan qulqullina olaanaan hojjechuu ibsiteetti. Ministeerri Masrii kun gara gita isaanii biyyoota ollaa Itoophiyaatti yeroo bilbilanii mari'atan nageenyi bishaanii Masriif dhimma du'aa fi jireenyaati jechuu isaanii haalaan gabaasee jira. Qabeenya bishaanii waloo qabnu karaa seera idil addunyaa eegeen fayyadamuu qabnaa jedhaniiru. Biyyoonni yaa Abbayyaa irra jiran waliigaltee dhaabbataa ittiin bulan qabaachuu qabu jechuun dubbachuu isaanii miidiyaaleen biyyattiis gabaasanii jiru. Pirezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Siisii torbanoota darban keessa pirezidaantii Yugaandaa Yuwerii Museveenii waliin dhimma laga Abbayyaa dhimma hidha Naayil irratti mari'ataniiru. Wabii bishaanii uummanni keenya argatu mirkaneessuuf akkaataa seera idil addunyaatti tarkaanfii danda'amu hundayyuu ni fudhannaa jedhani al-Siisiin. Waan laga Abbayyaa irratti hojjetamu callisanii akka hin ilaalle himanii hordofaa jiraachuus dubbatan. Itoophiyaan gama isheen Masriin sirna eebba piroojeektichaa akka hin gaggeeffamneef Masriin danqaa ta'aa jirti jechuun himatteetti. Itoophiyaan hidha kana doolaara biliyoona 5 oliin ijaarte. Humna ibsaa meegaawaattii 5,000 ol maddisiisas jedhamee eegama. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture qophii keelloo hafe waliin turtii gaarii.